baadiyoo ati jetteeni dhattee makiina diimtuu na push naa godhi kaasiin jedhu. Nama makiina diimtuu push godhanii fi nama geebii waliin ta'utu barbaadu jiru. Ani garuu mee haati faatee guyyaa takka beeksisa meeqa namaaf asirratti hojjedha. Taree deebiitiin ijoollee hedduu fideetiin amaaraan nu wal barsiisee akka waliin taphatan godhe. Guyyaa takka haati faatee ispiich chaalenjii naaban jetteerti aannan jedhani. Malee irra caalaan hundi isaanii warri amma akkanatti taa'ee Finfinnee naannoo akkasiitti reeffi du'ee naannoo akkanaatiin makiinaan reeffa fuudhu jira maaliin akkas jira jedhee beeksisu kun hundi isaanii mallaqaan beeksisan. Sun rakkoo hin qabu bar maaliif innis ni fayyadama waan ta'eef yoo fayyade rakkoo hin qabu akka haqa walii nyaatan jedhe malee amma barsiisa OBN kijiba taate hin beekanini nama barbaaduudhaaf makiina diimtuun barbaadaa jedhan. Geemi beellamaa hojjechuudhaaf doolara 100 takkaan hojjetaa jedhan. Viidiyoo hojjechuudhaaf jechuudha. Anaarroon dhageenya gin turaan dhagee waan kana. Eeyyuwaa jedhanii jechuudha. Haada haa godhu rakkoon qabu maaliif isinis ni fayyadamti waan ta'eef waan fayyadamtu san irraa haaf yoo kenniteef rakkoo hin qabu. Garuu amma ishii gara laafoo rabbii jedhiiti haadha tiyyatu mana yaalaa jira. Amma mucattiin takka namicha bawaagaa nuuraddiin na himatte sun jechuudha. Gara laafoo wallaahi rabbirriin takka bartasi gubdutu jira. Anama shamarran birri dhiira kennitee nyaatan ittiin gammada baqa nyaatan jedhaa jechuudha. Birri mucattii sanii garuu ciisana dhoggide ilaa hadhaatitti jechuudha. Namichi sun waan rabbitti himu rabbiin isaa haa beeku. Wallaahi gara laafoo ani jedhu. Dhageeffadhu gara laafoo. Nabaasi kakaalii kiyya nabaasi. Nabaasi. Ifaan guddaa jiru. Ifaan fixatiin. Nabaasi. Sayoo rakkoo guddaa qabdi. Ifaan. Nabaasi. Isii miti tabiraati jira. Mariyamaa miti tabiraati jira na dhageeffadhu. Family taap tolchaa. Tabiraati jira bar na dhageeffadhu. Mucattiin maali gootu beektaa? Tokkoffaa barreeffaman beektu nama osoo hin jenne biyyaa bahe. Osoo hin jenne biyyaa baate ijoollee sadii qabdii abbaa manaatiin walii kanii jiran. Siigala. Silki makana bitee iimeelii fi iimoo waa hunda wasaappii irra gabbuusee isa itti kennee bakka kanaan sagalee qabii akkanatti dawwalanii bakka kanaan kaardii anatu itti sii guuta yoo irraa sii dhumate jedhee isa tokko gadhiise. Silki makana iimeelii isiitti fayyadamuu nama danda'u jechuudha. Haadhaaf abbaa hin qabuu naan jetti. Abbaa manaatiin wal dhabde ijoolleen isii obboleessa bira jirti. Obboleessa sanuu amanuu dadhabdee mallaqa kan akka abbaatitti baabaa jettee isa bira kaayatti. Amaanaadha. Naa kaayi gaafa ijoollee xiyyaa waa barbaade achiin naa galchitaa jettee itti kennatti. Itoophiyaa gaafa baatun hundi kennaa baankii hin qabnu ni beekta. Namni amma reefi jabanate malee baankii qabaattee baankiitti hin galfattu. Mallaqa kana isiidha akka waan beenne argite akka waan beenne irraa walitti qabatee isiin ittuma ergiti. Kuma lamaa keessaa naa galchi jettiin hagamiin naa galchaa artan jettu. Sanumaa laali. Amma birrii 50 wayii galcheefii ture birrii Dubaay meeqa sii galcha jennaan hin beeku. Ta Itoophiyaa meeqaan sii dhaye hin beeku. Haqa nama kanaa haraaman hin ulfaatu. Amantee abbaa godhattee haadha godhattee abbaa manaa godhattee obboleessaaf obboleettii irraa ittiin dheeffattee wallaalumma isii silkii balee itti kennee hadha deebi'eetiin kan haga ergeefii fi haga dhayeefiif hin beekne tana yoo mallaqa isii tana nyaatu naman gubu ciisana dhoogge jechuudha. Siigalee sanirra maal jedhaa? Risiitii haga hadhaa naa erguu dideetiin garanaa akkana godhata haga hadhaa. Risiitii baba ergeefii jira hundaa na biraan qabdu naan jedha. Hayaa ergiteefi birrii meeqa sii ergite? Birrii riyaala Dubaay 6,800 na biraa qabdedha. Isiin ammoo 10,800 biraa qabatte. 10,800 eega si biraa qabaatte meeqa ta'a birrii hagana ta'a. Hayya risiitii fidi. Risiitii osoo haga hadhaa hin finne. Maal jette? Cubbuun ta'u garuu akkana gaafa dubartiin sitti dheessite gara laafu abbaallee naa ta'i haadhallee naa ta'i firallee naa ta'i jedhee sitti dheesse anuu si amanee sitti hin dheesse gara laafu ati akkana yoo na nyaatte cubbuun ta'u an kanan na gubee bar kanatu na haasofsiisee kanatu na qaase malee anama Mariyamaa san amma fakkeenyaaf ittuuyyuu Mariyamaa sun naayyuu hin aarsine idee Mariyamaan tokkoffaa waraqata illee sirreeffattee birrii biraa ixifii baaftee waraqata sirreeffattee dubbadhu maal jechuu barbaadde ati? Kun namni gaafa birrii sitti kennu tokkoffaa sima amaniitu. Namni kuni waan gaarii naa godhaa jedhee nama keessaa si amaniitu.
nama si amane san immoo ati amantaa isaa eeguu fi eeguu dhabuun kun na guddaadha. Yaani kama dhuunfaa keenya jechuudha kun hir'inuma keenya. Birriin fakkeenyaaf ijoolleen namni qarshii ijoollee qubii qabdu jira. Kuma 20 nama sarara jira. Qofanaa jiru. Kuma 20 kuma 15. Ijoollee nama galchitu jira. Na kun dhabbina garuu immoo an bakka sanii wal calisiisin jedheef maati beektaa? Wallahi mtoo tan wayte isin sibirate yaani ati dubbattu isin matu isin mubamarra ta'e dhageeffadhee ture. Ani sillee hin beeku angaru ifana raatee warra ni qabalatu kan jara dhufe. Keessattuu Imaaraatiin keessatti ijoollee ni qabalatu osoo ne yemani. Dhugaa salaam salaamatti min ajjeesan. Maal beektaa? Kana waliin geettee akka tibiin kula abdanii isin hin jenne. Anu binti wala jibbisiisan warra fuula hidhate sarara. Waliin geettee. Rabbina dhiisu. Kami kita tahu gua dah cepat bawa live kan. Sabab ittiba'atu niqab hidhate. Sudara biti. Bira mana shisha bud. Tamana bira shisha deemne mana fiitti dhuyi. Kanan goone I don't know bakka gabaabumatti bakka sudara biti miti. Okay? Maalif sinjere beeta callisi akkuma isin dhageeffadhe akkuma isin hordofeen gaafa dubbii baay'istuu si doleeyumi isillee gaafadheen ture. Obboleettiifi haati faatee homaa siin gootu rakkoo guddaa siin qabdu dhageeffadhaan faatee ilaala. Haati faatee homaa siin gootu birrii keellee nafsii deebisaa yoo birriin keen deebiin kun irra jiraattaa dhageeffatu. Awwaan kiyyibaa naasa'u. Yoo birriin kee siin deebi'in ID kee nafsii dalachiisa. Ree aangoo namarraan qabu bebeeke abdi ijoollee hojii jiraannu abdi mana walitti dhiyaannuti malee dirqama namarraan qabu. Na nafsii dalachiisaa mee rakkoon kee maali jennaan ebalutti madhee dhabnaan jedhu. Akkana sabal na eeggatu jedhee. Dhaqee ijoollee isa warra qaama wal beeku gaafadhe. Amananii jiran. Garuu immoo gadabii kennineefi jirra. Haga guyyaa haganaa nu eeggadhu. Guyyaa saniin booda immoo deebii sii na jenneeni. Odoo guyyaa san bira hin gahin haadha faatee bira dhayxee erga nutti himatte haadha faatee bira maaltu sii fide. Okay? Haga guyyaan sun ga'u maa obsuu dhabde. Erga bira tartee nama birootti himatte immoo dubbii bira kutte nu waan goonu qabu naan jedha. Jara kadhee baay'een ijoollee maturii sirriin tokko jara kadhee dhiisaa dubartiidha. Badii isii anuma fudhataa irra dabraa fi laallee waan isa birallee jiru irraa fuunee nullee immoo birrii 200 ta'ee 500 gargaarree eega isiin bootte. Angaruu dubartiin qaba gargaaru miti odoo kiyyaa dha'ee ajjeesa jedhu. Kiyyuudhaan tara. Gargaarree ID daleessiif jennee okay hin jedhu. Itti bilbila wajjaasa'e. Wal dubbistanii bilbila wajjaasa'e. Koottu haati faatee kaayiroo jirtu maa siin gootu ijoollee tana guyyaa kiyya hojii isinitti dhufee isin eeggatu dubartummaadha. Dubartiin qalbiin dhiifama jedhiini akki duuban fala keekee nadheen. Aadaa dubartii akkana gargaarummaa nyaadha yoo soo argan qata nyaadha. Maayaa gara laafu waa siin jedhu aan fakkeenyaaf Dubaayin keessa waan dalagamu ni beektaa. Namni tokko kafiila ta'eetiin nama waraqaa hojjechiisuudhaaf maal tokkodhaan kaayiroo jira malee icciitii Dubaayii hunda quba qaba. Ati yoo suuqii tokko yookaan ammoo wannoo tokko banattee faarmaasii tokko banattee hojjettoota barbaada jettee hidhattee gaafattaa waraqata sii kennanii nama haganaati waraqata hojjedhanii akka hojjettu hayyama sii kennan. Nama hojii sanuyyuu kan hin qabne nama irraa faarmaasii yookaan ammoo hoteela kireeffatee guyyaa haganaaf jedhee waraqata wannoo sanirra naannoo akkanaati waan akkanaa kana banadheeraa waan akkanaatiif hojjettoota na barbaachisa jedhee kijibee dhaqee dhayatutu jira. Kana wal beennaa bara. Shamarran kennatu gara laafuma isaaniitiif donqooruma isaaniiti malee namoota kanneen osoo dhattee qaama seeraatitti anti ana osoo taate wallaahi gara laafu ana osoo taate xiyyaa gara biyyaa naa haa galchanii seeran qabuumi gara biyyaa naa galchanii waan akkanaatitu as keessa hojjetamaa jira naannoo akkanaatitti bakka akkanaatitti waan akkana hojjetaran jedhee macura isaanii baasee fuudhee seeratti. Qilee haasiranii. Maaliif? Na dhageeffadhu waa'ee mucattii sanarraa haasofte. Mucattiin waraqata ji'a 4 itti kennatte. Eegalee gaafa bulii 10 itti kennite. Qaanuuna Kaatar biyyattii jirtanii ji'a 4 mootummaan hayyama gallakkise. Inni hojjedha jedhee irraa fuudhe.
Jiini sun yoo irra tare raamaan akka irratti deemu ni beekti. Akka irratti laakka'u. Seegalee amma mucattiin oduu isa eeggattu. Usuu baabaa hadhan geessine qoyimee rabbii jedhii qoy rasuuliin si qabee qoy kaabaan si qabee qoy sagalee inni qabuuf hunda barna bira jira bar kaabaan si qabee rasuuliin si qabee abbaa feete gaafadhu annuuraddiin jechuun nama kitaaba lallabu annuuraddiin jechuun nama masgida keessa dhaabbatee dawaa godhu annuuraddiin jechuun nama akkas jechuudha osoo jedhuun takka lama sadii afur shan jettee jiini afur dhumatee shanaffaa seentee mucattiin odoo si taate mana dhadhaaf hin beeku obsan qabdu mana dhadhaaf haya intala dubartiidhaan nama tokko hin taane dubartii jaha irraa mallaqa nyaatee dhiira jedheetiin qucee dhaabee naffa'ee na eeggachuu dhabanii. Gaafa duraa takka hojjetee takka maaf ittiin aansine dubartii jaha bakka takka mallaqa irraa fuudhu. Sanuu kuma kudhan Dubaayii jechuudha. Irraa san hunda godhee ka'ee Oromoo uummata tuyyuu bakka buusee na ergate Shimallis Abdiisaa kana bakka buusanii ergatan mootummaa naannoo Oromiyyaadha nagaa haalabsuuf gara biyyaa. Ummatatu bakka bu'ee ummanni Dubaayii na shuumate kennaani gara biyyaa galee. Sarsuuriin bakka hundaa mudhatti bakka hunda keessa liqi jettiisanii jedhanii haa liqi akka sarsuurii haa fiiguudhaaf ergani. Malee uummata kamituyyuu bakka isa buufateetiin isa ergate. Mucattiin dhugaa qabdi. Amma waraqata ofii sirreeffattee yoo intala taate bakka inni gaheetti sadiin isaa irraa mursiiftee funyaan gubbaa keessiftiifi yoo intala taate jechuudha. Dayyuusa bintul hijaabi tama fuula hidhatteetiin akkanumaan na argamaa fi zoortu yoo taate dhiiga ofii san gatattee tuman jedhifte. Amma isiin mataan isiitu kafiila waraqata qabdi waa hunda qabdi sagalee isaa sanii fi viidiyoo isaa sanii fi waan inni dalage san hundaani allayyaa isa buusisiisuu dandeetti ragaa harkaa qabdi ragaa guutuu jechuudha. Bakka feete dhaabachuu dandeessi amma argite. Haati faatee waan gootu jettan namaa wal barsiisee waa hunda dalaganii fi waa hunda godhanii fi itti aansee ammoo hattoota miidiyaa kanarratti Dubaayii waa hatan.